Kam jirtan kabajamtootaam daawwattootaam Oromiyaa Miidiyaa Network OMN irraa haala yeroo irratti marii gabaabaa gaggeessuuf jirra. Al-Muhammad Fantaalati ogeessa seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii Dabra Birhaan duraanii kan turan Obbo Nasraddin Hussein tuna biratti argama. Egaa qabxiilee keenya jalqabaatiin haalli siyaasa Itoophiyaa bara 2015 hanga bara 2018tti maal fakkaata? 2018 hanga 20 booda immoo maaltu uumame? Guutummaatti haala qabatama siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa keessa jirtu ilaalchisee marii gabaabaa goonaa. Jalqaba Obbo Nasraddin atis yaamicha keenya kabajjee marii kanaaf nu affeeramuu keetiif galata argadhu. Galatoon. Tolame jalqaba Usmaan seenna gaa 2015 hanga 2018 qabsoo warraaqsa cimaa guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa ture keessatti keessumattuu uummanni Oromoo qeerroof qarreen wareegama qaqqaalii kafalee mootummaa wayyaanee yookaan TPLF garagalchuun danda'ameera. Amma maal keessa jirra? Haalli yeroo sanitti fi amma maal fakkaata? Hoggansi Oromoo yeroo san turee fi amma maaltu jira? Walumaa galatti siyaasni Itoophiyaadha haala amma jiru kanaan adeemsi keessa jiru maal fakkaata waan jirratti marii bal'aa taasifnaa jechuudha Usmaan. Mee jalqaba yaadachuudhaaf 2015, 2016, 2017, 2018 haala akkamii keessa turre qabsoo yeroo san gaggeeffamaa turee fi amma compare and contrast goonee wal bira qabnee deemnaa jiru. Okay, galatoon Muhammad. Ya kumayaatimu qabsoon uummata Oromoo keessattuu barootaati kaaftee 2015, 2016, 2017 keessa jabaachaa kufaa ka'aa humna godhachaa hoggansa isaatis walitti qabachaa hawaasa uummata Oromoo keessaa fi alaan hirmaachisaa qeerroo onnachiisaa tarsiimoo kaa'achaa qabsoo firii guddaa argamsiisee ture. Firii sanbiras darbee galma qabsoo Oromoo bilisummaa ummanni Oromoo barbaadu san bira gahuudhaaf gahamee ture. Almost wantoota democratic post yookaan immoo qabxiilee wantoota godhamuu qaban gama mootummaa biyya sanii dhaabu irratti yaadonni garaagaraa jiraatanis galmi qabsoo almost rukutamaa jiraachuu isaa yeroo sanitti kaa'amee ture. Kuni xinnaates guddates hayyoota Oromoo namoota siyaasaa hawaasa addunyaa hundaa kan waliif galchee ture battalatti gaafileen tokko tokko jiraatanis jechuudha. Keessattuu jijjiiramni dhufe jijjiirama gaafii uummata Oromoos taate sabaa fi sablammoota biyya sanii ni deebisee jedhamee ture. Sun osoo hin ta'in hafee qabsoon galma isaa san gahuu danda'us yeroo ammaa kana qabsoon sun butamee qaamota mootummaatii fi deeggartoota ilaalcha mootummaadhaan qabatee jiru waliin wal qabatee hoggansi uummata Oromoo immoo kan duraa caalaa haala itti sadarkaa cabe jedhamu tokkotti argamna. Hoggantoonni Oromoo jajjaboon kan akkasumattis namoonni dhuunfaa beekamoon mana hidhaa keessatti haala itti galantu jira. Yeroo ammaa kana qabsoon godhamaa jiru xiqqoo qabsoo 2015, 2016, 2017 irraa adda. Sababichis kumaatis beeytuu 2015, 2016, 2017 yoo qabsoon Oromoo taasifamu at least gruppiin yookaan immoo juntaan aangoo irra ture sun garee TPLF min durfamu. OPDO'n yeroo sanii immoo ergamtuu TPLF taatee ergaa san kan hojiirra kaa'aa turte yookaan immoo kan hojiirra raawwachiisaa turte ta'uu isaatii wal qabatee uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni birootis qaama itti qabsaa'an qaama tokko mootummaa aangoo irra ture san irra ture jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu qaamni aangoo irra bahee jiru qabsoo uummata Oromoo fayyadamee haguuggii maqaa Oromootis dabalatee garuu immoo political demography biyya sanii guutumaan guututti haala jijjiiruu danda'uun gaafii siyaasaa biyya san keessatti jiru gaafii siyaasaa isa guddaa dhimma mirgaa fi sabaaf sablammootaa ilaalchisee ka'u guutumaan guututti hacuucee haala itti mootummaa waltawaa mootummaa unitary tahee kan afaan tokko dubbatu kan siyaasaa tokko lallabu kan Itoophiyaa dur biyya san keessatti caqasiisuu barbaaduun bakka bu'ee qabsoon gara duubaa deebi'etti argamna jechuudha. Kanaafuu haalli jijjiiramni achi keessa dhufe at least bara TPLF san the basic political philosophy yookaan immoo gaafiin sabaa fi sablammootaa irratti ka'u
haa kabajamuu baatu malee dhimma san irratti gaafin hin turre amma garuu guutumaan guututti mirgi sabaaf sablammoota haala itti gaafii keessa galu qabsoon uummata Oromootis qabsoo hadhaa waggaa 50 waggaa 60 dura godhamaa ture san amala san saniif kan saaxilamee jirudha hooggantoonni Oromoo kan mana hidhaa keessa galanii argamanidha kanaafuu I think jijjiirama hedduu jira. Tole akkuma tikaaste kuma lamaa fi kudha shan hanga kuma lamaa fi saddeetii gidduutti qabsoo wayyaanii jilbifachiisuuf yookaan sirnicha san jijjiiruudhaaf taasifamaa ture keessatti wanni jijjiiramni guddaan dhufe mootummaan amaanaa sabaa baatee humna qeerrootiin gara aangootti dhufe kun sirna federaalizii sabdaneessummaa duraan maqallee footee TPLF hin kaa'amee ture san guutumaan guututti balleessuudhaan gara yuunitari isteetitti yookaan gara paartii nam-tokkeetti biyyattii dhiibee kun salphumatti akka mormitootni paartilee siyaasaa hooggantoonni jiranii fi qaamonni mootummaadhaa akka waliin galle uume kun irratti immoo mufii guddaan hawaasa gidduudhaa uumame achumarraa egaa wal dhiibban kan dhufte jechuudha. Egaa wanni kanaan wal qabatee jiru maali? Gaaffiin akka Itoophiyaatti jiru uumamuma Itoophiyaatirraa siyaasa Itoophiyaatiin xaluutirraa wantoota kaa'amantu jira. Rakkoon Itoophiyaadhaa maali? Kallattiin Itoophiyaan barbaaddu maali? Yaada jedhu irratti yaadota sadiitu jira basically. Tokkoffaan rakkoon Itoophiyaa rakkoo tokkummaatii warra jedhee yaadutu jira. Warri suni warra gargaartota irra caalaan isaanii yaada feudalistii gargaaranidha. Kanaafuu ummanni kuni yookaan immoo gareen ilaalcha kana deeggaruu garee Itoophiyaa tokkummeessanii deemuun Itoophiyaadhaaf furmaata wayyabaaf fide jedhanii warra yaadanidha. Gareen inni lammaffaa rakkoon Itoophiyaa rakkoo gareeti rakkoo dinagdeedhaan gareen uumamuu danda'uuti jedhee warra yaada sooshaalistii akka furmaataatti fidee yeroo mootummaa dargiitii irratti yaada yeroo san bitaa turedha jechuudha. Yaadni inni sadaffaan rakkoon Itoophiyaa rakkoo mirga sabaaf sablammootaa mirga yaada daneessa mirga sabdaneessa biyya san keessatti keessummeessuu dadhabuudha jedhamee kan yeroo wayyaaneen aangoo qabatte irraa jalqabee yaada akka bitaa siyaasaa ta'e biyya san keessatti fudhatama argateedha. Yaadichi kun akka dogongora ta'etti godhamee kan dhihaataa jiru amma warra qaamota Itoophiyaa keessatti rakkinni biyya san keessa jiru rakkina tokkummaa dhabuuti. Yaadni sabdaneessa yookaan immoo yaadni federaalizimii akka bulchiinsa sirna Itoophiyaatti fudhachuun sabaa fi sablammoota gidduu amantaa gidduu ilaalcha gidduu rakkoo uumee biyyattii diiguuf deema jedhanii rakkoo qabatamaan lafarra hin jirre garuu rakkoo san oomishaa artifishaalii oomishaa akka sabdaneessummaan yookaan immoo federaalizimiin biyya san keessatti rakkoo ta'etti qaamonni haasa'aa jiran amma sirna Itoophiyaa aangoo irra jiru mootummaa Itoophiyaa aangoo irra jiru warra hoogganaa jiran jiraachuu isaatiin wal qabatee rakkoon qabsoo Oromoo mudates kana ta'ee jira jechuudha. Amma qabsoon biyya san keessa jiru qabsoo federaalistii fi warra unionist yookaan immoo warra biyyattii san tokkummeessee maybe afaan tokkoon aadaa tokkoon ilaalcha tokkoon hoogganuu barbaadu gidduutti ta'ee jira. 4 kiiloon immoo warra ilaalcha kana qabuun muummicha ministeeraa dabalatee akka mo'amanii sirna biyya san keessa jiru heera biyya san keessa jiru akka waliigalaa caasaa biyya san keessa jiru harka isaaniitti galfachuudhaaf haalli itti qabsaa jiran jiraachuu isaatu ifa fantaane. Dhugaa akkuma tikaaste kan irra si buusuudhaaf jalqabuma dhaabbileen mormitoota biyyattii keessa jiran hooggantoonni siyaasaa biyya keessa jiru kallattii hedduudhaan mormiin cimaan kan taasifame keessumattuu erga sirni fiudaalaa wanni sirni fiudaalaa urgaa'u kun paartilee naannoo diiganii paartii tokko dhaabu maqaa bilisignaatiin prosperity jedhanii jechuuf fidu kun immoo sirni federaalizimii sabdaneessaa kaleessa kaa'amee ture naannootti of bulchuun riijinii jiru kun akka hin diigamne warra dura dhaabbatan hoo xiqqaatee namoonni hooggantoonni siyaasaa irra hedduun caaseffamni sun tikfamuu akka qabu caaseffamni sirna federaalizimii kun eegamuu akka qabu irratti wal dura dhaabbannaan cimaan dhufe jechuudha. Kanaaf sirnichi garuu akkuma kaastee yuunitariin mootummaa Itoophiyaa kana biyyattii afaan tokko aadaa tokko amantii tokko qabdu hundeessu hawwii fi abjuu warra kaleessaa san galmaan gahuu fi leellistoonni sirnichaa sanii immoo mootummaa kanaan wal ta'anii dhiibbaa biyyattii irratti uumuu jalqaban jechuudha. Kun salphumatti akka as keessatti wal dura dhaabbannaan cimaan dhufu
taasisee jechuudha. Mee kana wal qabsiisee nuti immoo xiyyeeffannoodhaan keessumattuu siyaasa Oromoo haalli qabatamaa amma uummanni Oromoo keessa jiru maal fakkaata keessumattuu erga dhiibban kun dhufee mootummaan uummata Oromoodhaa hidhaa jira ajjeesaa jira waan jirutti dhaabbanne hooggansa Oromoodhaa guyyaa kaleessa maal ture har'a immoo akkamii akkuma jalqaba kaafne 2015 hanga 2018 gidduutti qabsoon warraaqsaa taasifamaa ture maal fakkaata amma immoo hooggansi jiru maal fakkaata waan julaadhaaf jalqaba si dabarsaa keessumattuu 2015 yookaan hanga 2018 hooggansi Oromoodhaa humnaa kan dhufe sababa qeerrootiin qeerroo maaneej gochuu danda'u jechuudha. So humni qeerroo sun immoo namni dhagahu namaan deemuu danda'u liider waan jennu jechuudha fi tooftaa tarsiimoo imaammata qajeelfamuuf danda'een uummanni masakamee akka socho'uu danda'uu fi humni miidiyaadhaa humna cimaa ture keessumattuu 2018 amma immoo jabina irraa hookaanee erga artist Hacaaluun ajjeefamee hooggantoonni siyaasaa Oromoo jajjaboon في وقتون دبلسما أوروموتيس جوار محمد دبلتي ولا كبقلا فان هيدا بودا واني تاسفمي مالي توقف على جميل الراو كاني كابسوت تفوسيسون متى إذا كابسوان تفو أو إمن تفوسيسون دنداميرا ميديا لي جرا تفوسيسون دنداميرا أما وان تدو كتو كوني مولا تاتيسر كامباين كوتشون كاموتا غرغرة تيون ورا كأولا فان غرمانيا لكنا سوتشين تريرا غرو أسرت تيمي ترسيفن إسابلي نانجتشو hooggansa Oromoo barakuma namaa fi qabsoo yeroo gabaabaa waggaa 5 dabran keessatti geggeessaa turee fi amma egaa hooggantoonni Oromoodhaa humna kanaan ugguraman yookaan hidhamanii booda maaltu sitti mul'ata keessa edderanii gaap waan jiru irratti yaadota gaarii kaaftee dhugaadhaa jabinni jiru kaa'uu qabaa jabinnooti nati kaaftee miidiyaalee duran ritteen godhuun miidiyaa haaroo oomishuu danda'uun ammallee fedhii qabsoo qabaachuun qeerroonis dhagahuudhaaf qabsaa'uudhaaf miirri jiru argamuun uummanni Oromoo ammas akka rakkoon siyaasaa jabaa keessa jiru uummanni hubachuu danda'uun barbaachisaadha. Garuu immoo I think wantoota hubachuu barbaachisaa ta'e wanta dhugaadhaan walitti dubbatee uummanni Oromoo sirreeffachuu